Abbootii qabeenyaa filannoo bara kanaa keessatti shoora isaanii bahataniif sagantaan galateeffannaa taasifameeraaf. Sagantaa kanarratti kan argaman kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee abbootiin qabeenyaa magaalaa keenyaa paartiin badhaadhinaa biyya keenya ijaaruu fi hundaaf fayyadamummaa mirkaneessuuf hojjechaa akka jiru hubattanii mootummaa cina dhaabbachuu keessaniif galata guddaa isiniif dhiyeessinaa jedhan. Akkaatuma waamicha isiniif taasisneen qabeenya keessaniin nu cina dhaabbattaniitu kan jedhan Aadde Adaanech waan isin nu deeggartan hunda hojii filannoon dura murteessaadha jennee adda baasne keessumaa qaamolee filannoo kana gama garaagaraan waliin dhahuuf yaalan dura ittiin dhaabbatamuu kaasan. የሰጣችሁንን ገንዘብ 70%ን ማህበረሰቡን ነው የደጎምንበት። ብሪ ስንፍላተን ዲበንታ 70 hawaasa keenyatti deeggarre akkuma beektan itti bahaa filannootti akka filannichi milkoofneef shira hedduutu xaxamaa ture. Gabaan akkan tasgabboofneef gatiin geejjibaa akka dabaluuf gatiin dhiyeessii meeshaalee bu'uuraa akka dabaluuf baay'ee shirri xaxame. Kanaaf waan isin deeggartan gara hawaasaatti deebisne. Hawaasni ba'ee akkan filanneefis waa hedduutu xaxame. Qaala'insi gabaa ol ka'ee akka hawaasni mootummaarraa abdii dhabuuf waan hedduutu yaalame. Kana hunda kan fashaleessine deeggarsaa fi humna isinirraa arganneeni. Tattaaffii isin ijaarsa biyyaaf gootan keessatti deeggarsi keenya yeroo hunda isin bira ni jiraata. Kanaaf walta'iinsa keenya caalaatti cimsinee hojii keenya itti fufnaa kan jedhan Aadde Adaanech deeggarsi isaanii humnaa fi hamilee isaaniif ta'uu himani. ትልቅ አቅም ሆኖናል፣ ሞራል ሆኖናል። humnaa fi hamilee guddaa nuuf ta'eera. Hawaasa keenyaan walitti nu hidheera. Hawaasa keenyaaf karaa haqa qabeessa ta'een yoo hojjenne akka fayyaduu ni dandeenyu argineerra. Hawaasni keenyas waan nuti isaaf hojjenne ragaa nuu bahaa jira. Yeroo itti aanutti waliin dhaabbachuu, wal deeggaruu fi waltumsuu qabna. Yoo akkas ta'e waan hedduu waloon tarkaanfachuu dandeenya. Filannoon Itoophiyaa paartiin tokko sagalee caalmaa argachuu jechuu osoo hin taane hojii biyyaa jabeessuu fi mootummaa dimokiraatawaa ijaaruudha. Waliin waan dhaabbanneef kana milkeessineerra. Humnaa fi hamilee waliif taaneerra. Akka filannoon bara kanaa hin milkoofneef keessaa fi alaan waa hedduutu yaalamee kan jedhan Aadde Adaanech garuu ammoo wal bira dhaabbannee waan hunda milkeessineerras jedhan. Hawaasni biyya kanaa afaan tokkoon misooma, nageenyaa fi dimokiraasii qofa akka barbaadu dubbateera, gochaanis mul'iseera jedhan. Filannoo bara kanaa irratti garuu wanti dagatamuu hin qabne wantoonni addaa hedduun mul'ataniiru. Kun ammoo dhuguma nuti lammii keenya sirriitti barreerraa jennee akka yaadnu nu taasiseera jedhan. ይሄ ህዝብ በደንብ አውቀነዋል ወይ እንድንል የበለጠ እንድንመረምር hawaasa kana sirriitti beeknaay akka jennuuf caalaatti akka qorannuuf akka barreessinu nu taasiseera. Lafa rakkoon uumamutti qaamolee nageenyaa waliin dhaabachuun warreen filannoo kana jeequuf yaadan irratti qabsaa'aa ture. Iddoo tokko tokkotti iddoo hooggansi keenya dorgomutti haala gaarii ta'een nu tumsaa tureera. Kanaafidha dhugumatti nuti hawaasa kana barreerraa sirriitti kan jennuuf. Hundaa ol hawaasi kun filannoo bara kanaatiin waan dhaammate qaba. Innis misooma, nagaa fi dimokiraasii qofaa akka barbaadu. Nutis yeroo itti aanutti isa kanaaf dursa laannee hojjenna. Paartiin badhaadhinaa damee dhuunfaaf deeggarsa addaa qabaa kan jedhani Aadde Adaanech ammas jabaattanii hojjettanii bu'aa isiniif malu akka argattaniif isin cina dhaabbannaa jechuun ergaa isaanii goolabani.